deebisii fuula kee duratti barri keessa jiru bara dhumaati gooftaan deebisii fuula kee duratti nama meenya hin qabne qullaa ta'u aanoo nan barbaade biyya lafaa keessaa siif adda ba'u nama meenya hin qabne qullaa ta'u aanoo nan barbaade biyya lafaa keessaa siif adda ba'u 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 biyya lafaa keessaa siif adda ba'u. Irriba keessa guyyaa dhufaatii kee maaliif tan beeka abbaan adammasii irriba keessa guyyaa dhufaatii kee maaliif tan beeka kiristoon nagaa koo oolaa haraara guyyaa dhufaatii kee na yaada adda dara kiristoon nagaa koo oolaa haraara Fati ke na yaada adda dara guyyaa 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 fati ke na yaada adda dara. Namoota baay'ee qabbanaa dabarsee wal kenna namni bara sanaa jaalalli namoota baay'ee qabbanaa dabarsee wal kenna namni bara sanaa haalli yeroo sanaas akkam ulfaata rakkinniif dhiphinniif dachee dhuunfata haalli yeroo sanaas akkam ulfaata. Dippinim dachee dhuunfata rakkinniif dippinim dachee dhuunfata rakkinniif dippinim dachee dhuunfata rakkinniif dippinim dachee dhuunfata rakkinniif dippinim dachee dhuunfata. Sakeen akkan irreebamne Gooftaana baraarii akkan hin qaanofne ulee dheekkamsa keen akkan irreebamne dhufaatii kee baree hawweensi eeggachuu dheekkamsa kees baree qalbii jijjiirrachuu Gooftaana gargaarii dhufaatii kee baree hawweensi eeggachuu Eekkamsa kees baree qalbii jijjiirrachuu abbaana gargaarii. Akka jiru sofirraan fateera kabaara nooyi namuuf dagate
dhabeera isa akka jiru sufirraanfateera na eegee Yesuus akkaan hin banne galaana rakkinaan akkan hin nyaatamne na eegee Yesuus akkaan hin banne galaana rakkinaan akkan hin nyaatamne Gooftaan gargaaree mootummaa kee galu qulqulloota wajjin